Barattoota barumsarraa maatii dubbisuutii fi gara biyyaatti imalan hedduun isaanii dirooniitiin guyyaa kaleessaa balleeffamanii jiru. Akkasuma dhiigni ola deemaa hedduus kan jigee fi akkasumallee kan ajjeefaman yoo ta'u, egaa hedduu kan nama gaddisiisu magaalaa Biilaa keessatti barattoota ola deemoo kichuun guyyaa kaleessaa dirooniitiinis ajjeefamanii jiru. Egaa jaarsummaa fi walii galteedhaa fi Geetaachoo Raddaa gara Saawuz Afrikaa akkuma imalee ture akkasumallee bakka bu'aa yookiis immoo mootummaan Itoophiyaa bakka bu'ee kana keessa akkuma imaleeni guyyaa kaleessaa walii galteenis xumuramee kan jiru yoo ta'u, egaa as gidduutti dhiiga ilmaan kaleessa eengadda jigee immoo eenyutu falmaa yookiis immoo eenyutu dubbata. Akkuma kana osoo ofirraa hin dhaamsiin yookiis immoo abidda namatti qabatee fi mana ofiitti qabate osoo ofirraa hin dhaamsiin namarraa dhaamsuunis maaliif barbaachise? Egaa biyya keenya Oromiyaa fi Itoophiyaa gidduuttis nagaa guddaan bu'uu qaba. Dhiigni hiyyeessaa dirooniitiin waxalamaa jirus dhaabbachuu fi akkasumallee Yoya Samara Kafuni hordoftoonni Saaron Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif hawaayatu jecha wantoota gurguddaa lama akkasumallee gammachuu fi gaddas kan wal keessaa qabatu isiniif qabanneerra. Egaa akkuma beekamu guyyaa kaleessaa walii galteen TPLF fi akkasumallee mootummaa gidduutti jaarsummaa yookiis immoo walga'ii irratti Saawuz Afrikaatti taa'amaa ture irratti waliigaltee mallatteeffamuusaa hundumti keessanuu hin beektu. Isa dursa garuu wantoota gaggabaaboon isiniif kaasuu barbaada. Akkasumallee guyyaa kaleessaa dirooniitiin Biilaatti dargaggoota akkasumallee maatii dubbisuudhaaf barattoota gara maatiitti imalan irratti diroonii harcaasuutiin namoonni hedduunis kan dhuman yoo ta'u, hedduus kan nama gaddisiisudha. Egaa gara gaaffii kootti yoon isiniif darbu, egaa waliigaltee waraana dhabuun jara lamaan gidduutti kan taasifame odeeffannoowwan tokko eeramaa jiru. Kun gaariidha. Waaqayyo ammas warra hafeedhaa fi mataa walitti haa taasisu yookiis immoo nagaa gidduutti haa buusu biyya keenya Oromiyaa fi akkasumallee Itoophiyaa gidduutti. Dargaggeessa biyya keenyaaf garuu ergaa jajjabduu akkasumallee gaaffiidha jechuudha. Argitanii akkuma dargaggoonni keenya egaa argitan jiree baay'een itti lubbuu dhabee dargaggeessi meeqa faayidaa jara lamaaniif dhiiga isaa dhiiga xuwwee gaditti lakkaa'ame lola'ee hafe. Adeemsa keessaa warra abbaa barcumaa kolfa harka wal harkaa fuudhanii fi araaramneerra jechaa jiru. As gidduutti gaaffiin koo dhiiga dhalataa gidduutti aarsaa ta'eef eenyutu falma eenyutu dubbata? Ilma hiyyeessaa yookiis immoo intala hiyyeessaa lubbuun ishee aarsaa ta'ee fi kana gidduutti eenyutu dubbata? Eenyutus immoo falma? Dhiiga dhangala'e sanaaf immoo eenyutudha kan itti gaafatamu? Dargaggeessa karaatti rasaasni duguugee fi eenyutu dubbachuu danda'as immoo gumaa dhiiga isaa sanaafis eenyutu falma? Kun gaaffiidha. Jaallattes jibbites tapha ta'aa jiru keessatti sitti fayyadamanii hanga gaaffiin dhuunfaa isaanii fi waan fedha isaanii fi deebii isaanii argatanitti ibidda duras ofirraa kan hafe gonkumayyuu namni waa'ee kee yaada gaggeessaa yaada gaggeettii kan gidduutti aarsaa fi rasaasa waxalamtee kan ajandaa waa'ee kee godhe tokkollee hin jiru. Keessumattuu jarri kaan isaanii fi malanii kan isaanii yookiis immoo kan jaallatanii fi biyyaa baasanii carraa jireenyaa fi kunuunsa kennuuf garuu kan hiyyeessaatti immoo gadi baasanii foon isaa yookiin immoo foon kee culullee affeeru culullee godhu isaan kubbaas taphatu immoo dirree taate siin immoo siqiitu jechuudha. Boris kanarraa waa barachuun wanta nu ilaallatu akkasumallee waan humni keenya gochuu danda'u sadarkaa irra jiru qofarratti waa gochuu dandeenyu qofarratti haa xiyyeeffannu. Kanaan ala faayidaan tokkoyyuu aarsaa lubbuu kan nuti kaffalu tokkoyyuu hin jiraatu. Yoo ofii jettee dursa warra lubbuu kee qumaaraa siyaasaa taphatu irratti kaarti dammaquu qabda jechuudha. Paartii kamiyyuu deggere asis deggere achis deggeessi. Gaafa wanti dhimmi isaanii yookiis immoo wanti isaan dhuunfaa isaanii deebee fi isaan jarri tokko kan gidduutti aarsaa ta'u garuu si isa deggerutu sirratti garuu foon kee cululleef kennanii siin garuu itti taphatu. Ati duutee darbinaan bakka kee bakka reeffa kee irra dhaabatan irraa gadanii nagaa fi araaraa labsatu jechuudha. Dargaggoon biyya keenyaa hadiraa kaarratti dammaquu qabna. Abbaa argeef immoo
qoraan yookiis immoo muka ta'uun nurra hin jiraatu jechuudha. Egaa waliigalteen guyyaa kaleessaa mallatteeffame nagaan biyya keenyaaf habu baay'ee namatti tola. Sababiin isaayyuu nagaan hin jiru yoo ta'e biyyatti hin jeeqamti. Ammallee akkuma kan ollaa yookiis immoo osoo abidda ofirraa dhaamsini ollaa irraa dhaamsuun faayidaa tokkollee hin qabu jechuudha. Biyya keenya keessatti yeroodha gara yerootti ilmaan hiyyeessaas ta'e gurguddoonnis ta'e maanguddoonni xaragamaatti kan isaan jiranii. Innis abaa'oo fi akkasumallee mootummaa gidduutti dhalollee kan gaggeeffamu sanuma irratti immoo ilmaan hiyyeessaatti kan taphatamaa jiru jechuudha. Kanaaf dursa kan Oromiyaa nagaa osoo bu'ee inni sun itti darbuu ni danda'ama jechuudha. Haa ta'u malee sunis mallatteeffame akka nama tokkotti gammadeera. Karaa ittiinis lolli dhufu ummatumaa fi intala hiyyeessaaf ilma hiyyeessaa galaafatara yoo ta'e wanta inni faayidaa tokko qabullee hin jiru jechuudha. Akkuma kana kan gandaa deemtanii hanga araarsaa illee kan biyya keenyallee nagaan bu'uu qaban isiniin jedha. Egaa akkamatti dabalatee immoo wanta isiniif dhaamu jechuudha. Egaa guyyaa kaleessaa dirooniitillee akkuma achi araa labsamaa oole as immoo abiddatu qabsifamaa oole jechuudha. Egaa barattoota maatii dubbisuudhaaf gara maatii imalan yookiis immoo barumsarraa gara maatii galan hedduu isaanii bakka tokkotti kan ajjeefamanii jechuudha. Hedduu kan nama gaddisiisu ijoollee ola deemoo akkasumallee jechuudha. Baay'ee tokko garaa kan nama nyaatan jechuudha. Kanneen guyyaa kaleessaa dirooniitiin waxalaman jechuudha. Ani kan na dhibu yoo barbaadan yookiis immoo abaa'oo barbaadu yoo ta'e qaama qaamatti wal hin lolanii maaliif ilmaa hiyyeessaatti taphatu? Uummata nagaatu abaa'oo ta'e barataatu abaa'oo ta'e maaf dhaqee baratareetu meeshaa lolaa harkaan qabatee anaaf gaaffii guddaadha kun jechuudha. Kun beekumsas miti yookiis immoo dandeettis miti yookiis kun jabinallee wanta agarsiisu hin qabu. Harka ofii dhiigaan dhiquu fi boor cubbuu ofirraa miicamuu hin dandeenye keessatti kufanii corroqaa cubbuu keessa gangalachuudha yoo ta'e malee jechuudha. Kanaafuu guyyaa kaleessaallee hedduu isaanii jechuudha magaalaa Biilaa keessatti akkuma beektanii Wallagga keessatti jechuudha namoota hedduuti kan akkasumas barattoota irra caalaa isaanii kan isaan kaleessa dirooniitti roobsanii fixan jechuudha abiddaan gubanii jechuudha. Kanaaf isaan lubbuu isaa darbee fi boqonnaa gaarii waaqayyo haa kennuu fi akkasuma immoo nuti immoo akka dandeenyutti kadhachuu fi qabnaa sanatti dabalatee immoo nagaa guddaan biyya keenyaaf illee bu'uu qaba isa fagoo osoo hin taane ilmi hiyyeessaan du'in intalli hiyyeessaan du'in dargaggoota ati immoo dammaqi asan deeggira paartii sana sanan deeggira itti gidduutti foon kee culullee hin kennin jarreen jarumadha isaan hundumti isaanii jechuudha. Anatu isinitti hima jechuudha. Waan abbaan barbaade waan barbaade jechuu danda'a. Ani garuu ana waan ta'eef jechuudha. Hundumtuu paartii siyaasaa kanneen deeggaranis ta'e kanneen hin gaggeessan hangafoota warroonni jedhan hundi isaan gaafa gaaffiin dhuunfaa isaanii fi fedhiin isaanii guutu isaan tokkuma. Gidduutti kan miidhamu garuu anaafsii fi uummata miskiina garaati nyaatee waan qabne baratee ofan jijjiira kan jiru harmee koo laga dhaqxee gabaa dhaqxee qoraan buutee dhala koon guddisa jettuu fi abbaa koo xaaree na bulchuu fi xaaree biyyeessaaf maatisaa gaggeeffatu sanatu miidhama waan ta'eef as gidduutti dammaquu qabna jechuudha. Jarri akka barbaadan wal gochuu danda'u. Gaafa dhimma dhuunfaa isaanii garuu isaan walitti deebi'uu danda'u jechuudha. Kanaaf irra kan gidduutti dammaquutii qabna. Biyya keenyaafis immoo nagaan bu'uu qaba. Inni hangafaa jechuudha. Inni hangafaa kan inni jalqabaa jechuudha. Kanadha. Hangammaatti kan si wajjin tureen Saaroon Entertainment irraa like, subscribe, share gochuu hin dagatina. Yaadaa fi komii yoo qabaattan saanduqni komiitis banaadha.